The Power of Positive Thinking. Humna gaarummaa. Kitaaba addunyaa irratti jaalatamummaa guddaa argate. Keessumattiyyuu namoonni akkamittiin waan gaarii yaaduu akka danda'an, waan gaarii yaadde immoo bu'aa jireenya keetii, jireenya gaarii akkamiin argachuu akka dandeessu kitaaba sirriitti barsiisudha. Kitaaba kana Oromoo Impaactidhaan yeroo isin qabadhee dhufu baay'ee natti tola. Isinis Oromoo Impact subscribe gochuudhaan maatii ta'aa, namoota baay'ee bira akka ga'uuf like godhaa. Kallattiidhumaan gara kutaa ja'affaatti isin geessa. Yaadota gaggaarii yaaduu amaleeffachuu. Humna waan gaarii yaaduu sirriitti hubachuudhaaf yaada rimee polarizationii qalbeeffachuun barbaachisaadha. Akka yaada rimee polarizationii wantoonni hundumtuu faallaa qabu. Wantoonni faallaa waliif ta'an tokkuma. Garaagarummaan isaanii kallattii qofaadha. Yaada rimeen polarizationii kunis jibba gara jaalalaatti, sodaa gara amantaatti jijjiiruuf nu gargaara. Sodaan waan badaa abdachuudha. Wanti badaan tokko akka ta'u eeguudha. Amantaan immoo waan gaariin akka ta'u abdachuudha. Kanaaf sodaa fi amantaan tokkuma. Garaagarummaan isaanii gaarii fi badaa ta'uu isaanii qofaadha. Akkaataa waan tokko waan faallaasaa bakka buuftu yoo baratte miira kee jijjiirtee jireenya kee qajeelchuu dandeessa. Waan gaarii yaaduu shaakaluu. Yaadonni sammuu keenya keessa jiran hundumtuu miira badaa fi gaarii of keessaa qabu. Ilaalchi keenya yaadota kanneen irraa madda. Yaada sammuu keetti to'attee yaadota gaggaariin gabbifannaan jireenya kee fooyyessuu dandeessa. Jireenya kee keessatti sammuun kee waan gaarii yaaduu irratti xiyyeeffatu godhi. Yaadni gaariin humna guddaa jireenya kee gara gaariitti jijjiiruu qaba. Yaada sammuu keetii to'achuu dandeenyan jireenya kees akka feetetti to'achuu dandeessa. Mee seenaa armaan gadii qalbeeffadhu. Joon hojii ta'e tokkoof iyyata galfatee ture. Garuu madaalliin inni ofiif kennu gadi aanaa waan ta'eef hojicha argachuu akka hin dandeenyetti yaada ture. Milkaa'uu akka hin dandeenyes amana ture. Ilaalcha badaa ofiif waan qabuuf namoonni hojichaaf iyyata biroon dandeettii fi ga'umsa akka isaa caalanitti amana ture. Joon ilaalcha kana muuxannoo jireenya isaa darbe irraa gabbifate. Yeroo darbe hojiiwwan baay'ee dorgomee waan kufeef ilaalchi badaan kun keessa isaatti gabbate. Kanaaf hojii iyyata galche. Kanaaf af-gaaffiitti dhiyaachuudhaaf torban tokko wayitaa isaafetti yaadonni badoo fi sodaan isa dhuunfatan. Gaaffii afaan sanaa akka kufu amana ture. Guyyaan gaaffii afaanii wayita ga'e Joon barfatee hirriba irraa ka'e. Wayita keessa kootii inni uffate af-gaaffiif dhiyaachuuf karoorfate. Baay'ee dadacha'ee kan kottoonfamee waan ta'eef hawwiyyaadhaan sirreeffamuu qaba ture. Garuu yeroon baay'ee isatti barfatee waan tureef kootiidhuma kokottoofate sana uffatee deeme. Wayita af-gaaffiif dhiyaate keessi isaa sodaa fi dhiphinaan muddamee ture. Sababa isatti barfateefis otoo cireenyaatiin deeme. Sababa kana irraan kan ka'e qalbiin isaa tasgabbeessee af-gaaffii irratti xiyyeeffachuu hin dandeenye. Ilaalchi Joon ofii isaaf wantoonni sababa ilaalcha isaatiif uumaman kunniinis hojicha akka hin arganne isa godhan. Joon akkasumaan sodaate ni kufe. Deevidis hojiidhuma Joon dorgome kana dorgomuuf iyyata galfatee ture. Garuu ilaalchi inni ofii isaaf ta'ee hojichaaf qabu kan Joon irraa adda ture. Deevidis hojicha akka argatu dhibba amana ture. Qormaata afaaniif torban tokko wayitaaf hojicha akka argatu yaade. Keessa isaatti gammadaa ture. Galgala guyyaa qormaata afaanitti bari'u dursee uffata uffatee deemuu qopheeffate. Yeroodhaan rafee kanaaf ganamas yeroodhaan ka'ee ciree isaa nyaatee yeroodhaan bakka qormaata afaanii ga'e. Deevid hojicha ni argate. Garuu Joon waliin ogummaan isaanii tokkuma ture. Seenaa kana irraa maal baratta? Deevid hojii kana argachuudhaaf iccitii adda ta'e fayyadamee jira. Lakki gonkumaa iccitii adda ta'e fayyadamuu hin qabu. Ilaalchi gaariin miira gaarii maddisiisa.
Miirri gaariin kun immoo sammuu keenya si'eessa. Sammuun keenya yoo si'aa'e immoo galma keenya irratti akka xiyyeeffannu nu godha. Kun immoo milkaa'ina abdannee akka gammannu nu godha. Miirri gaariin kunis namoota gaarii gara keetti harkisuudhaaf hojjettee jireenya kee akka fooyyessituuf si gargaara. Jireenya keenya keessatti yaadni sammuu keenya keessa jiru dhiibbaa badaa yookiin gaarii namoota biraa irratti godha. Kunis otoo nuti hin beekin yaada qalbiin duubee keenya kan ta'udha. Yaadni sammuu keenya keessa jiru otoo nuti hin beekin sammuu namoota birootti darba. Miira keenya sochii qaamaa keenyaan murteessa. Sochiin qaamaa keenya kun immoo miira namoota biroo irratti dhiibbaa godha. Kanaaf yoo nuti miira gaarii qabaanne namoonni biroonis miira gaarii waan qabaataniif nu gargaaruuf nu waliin hojjechuuf ni onnatu. Yoo nuti miira badaa qabaanne garuu nu baqatu. Yaadonni, jechoonni fi ilaalchonni badoon amaloota badaa fi miira gammachuu hin qabne maddisiisu. Sammuun wayita yaada badaan guutame summii gaddaa fi dhiphinaa dhiiga keessa facaasa. Yaadni badaan daandii kufaatii fi dhiphinaati. Yaadni gaariin immoo daandii milkaa'inaa fi gammachuuti. Jijjiirama gaarii. Gufuu jijjiirama gaarii. Namoonni baay'een ija qabatanii nama biraa hordofu. Sababa kana irraan kan ka'e waanuma maatiin, barsiisaan, hiriyoonni isaanii yookiin namoonni isaan waliin hojjetan dalagu. Namoonni kaan immoo filannoodhuma namoonni biroo filatan filatu. Filannoo mataa isaanii murteeffachuurra waan namoonni biroon filatan filachuu waan isaan salphatuuf kana godhu. Ati jireenya kee keessatti yaada fi filannoo mataa keen deemta moo namoota biroo hordofta? Jireenya kee keessatti kallattii feete irra deemi malee namoota biroo ilaaltee garuma isaan deemanitti hin deemin. Atis filannoo mataa keen deemi malee filannoo namoota biroon hin oofamin. Jireenya keessa yeroo mara filannoon ni jira. Sadarkaa kamirrayyuu yoo jiraanne jireenya keenyaaf filannoon ni jira. Filannoon ati ofiif filattu daandii gara galma keetti geessurraa si buusa. Wantoonni hundumtuu jijjiirama irraa maddu. Karoora baafachuu, galma baafachuu, milkaa'ina, sodaan, hariiroo namoota waliin qabnu, gaa'elli, waliikuun, bituun, gurguruun hundumtuu bu'aa jijjiiramaati. Jijjiiramni qabeenyawwan jireenya dhala namaa keessaa baay'ee barbaachisaadha. Namoonni rincicoon jijjiiraman jaalatan garuu haalli qabatamaan istaatas kiyu jijjiiramaaf isaan dirqisiisa. Namoonni gaariin jijjiiramatti baay'ee gammadu. Wayita yaada nama biraa fudhatu. Yaada kee jijjiiruu qabda. Kunis jijjiirama. Jijjiiramni kaka'umsa mataa keenyaan ta'ee guddina. Garuu jijjiiramni maal fa'aa of keessaa qaba? Gama tokkoon wantoota nuti yaadnu yookiin hojjennu hundumtuu jijjiirama fida. Kanaafuu wantoonni hundumtuu walitti fufinsaan jijjiiramaa jiru jechuudha. Wantoonni hundumtuu yeroo dukkanaa jijjiiramaa jiru. Kanaaf wanti nurraa eegamu jijjiirama kana to'achuudha. Kallattii nuti feenetti akka jijjiiramu gochuudha. Garuu akkamitti? Kana gochuudhaaf jijjiirama feenu saganteeffachuu qabna. Haa ta'u malee sagantaa baafannu kun yeroo maaliif hin milkaa'u? Mee amma murtiilee gurguddoo jireenya kee darbe keessatti murteessite yaadadhu. Murtiin kunis murtii hojii keen wal qabatu, kan hariiroo namoota waliin wal qabatu, yookiin maallaqa horachuuf murtii murteessite ta'uu danda'a. Akkasumas murtiileen maatii wal qabatan, murtiilee fayyaa keen wal qabatan, murtiilee investimentii fi murtiilee xixiqqoo biroon sirratti agas mara dhiibbaa kan hin qabne haa fakkaatan malee jireenya kee amma irratti dhiibbaa guddaa gochaa jiru. Mee murtiileen ati jireenya kee keessatti murteessite kunniin otuu murtiilee biraa ta'an maaltu ta'a jettee yaadda? Jijjiiramni guddina. Jijjiiramni guddina. Dhimma kana dhugoomsuuf mee jechoota lama bakka wal jijjiiri.
Guddinni jijjiirama. Wanti otoo hin jijjiiramin guddatu jiraa? Guddinni hundumtuu jijjiirama. Wantoonni hundumtuu walitti fufiinsaan jijjiiramaa jiru. Jijjiiramni kun gaarii moo badaadhaa? Kun ilaalcha nama sanaa irratti hundaa'a. Jijjiirama jibbuun jireenya jibbuudha. Jijjiirama malee barnootaa fi beekumsi hin jiru. Jijjiiramni guddina jireenya dhala namaaf muuxannoo baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf jijjiirama balleessuun jireenya balleessuudha. Jijjiirama jireenya keessatti ta'us simannee yoo waliin tarkaanfanne galma keenyas ni milkeessina. Wayita waan gaarii yaadnu jijjiirama miira gaarii simanna. Jijjiirama gaarii abdachuun gara fuulduraatti waan gaariin akka ta'u amanuudha. Ilaalcha jijjiiramni guddina jedhu kana gabbifachuudhaaf sammuu kee to'achuu danda'uu qabda. Jijjiiramni seera uumamaati. Nutis barbaadne dhiisnee jijjiiramni yeroo duuka hinuma jijjiirama. Garuu jijjiirama kana to'annee gara feenetti akka jijjiiramnu gochuu ni dandeenya. Kana gochuudhaafis yaada fi ilaalcha kee jijjiiruu qabda. Jijjiirama simachuun waan gaarii akka ta'u abdachuudha. Waan gaariin akka ta'u hin abdatu taanaan jijjiirama hin jaalattu. Jijjiirama jibbuun immoo jireenya jibbuudha. Jireenyi kee gaariitti akka jijjiiramu amani. Waan amante kanas